Sommata keenya wallooti foolo adoolessa digdama galma barkumee tundi keessa affeeramtaniiru. Atiyoo Yaarido. Ani gaafa sana natti hin tolu. Maaliif? Galma barkumeen dhaqaa konsertii wallo. Ayyee egaa hundi keessanuu dirqama lammummaa habaanu isiniin jenna. Dimtee miti sila ummanni keenya hin dhagaa. Ummanni keenya wal gargaaruu jaalata. Kan biraamu. Hunduu kottaa konsertii wallo galma barkumee raasa galiin achirra argamu moo sabara kina baasa. Oromiyaan balloo. Hin hafin malee konsertii wallo bakki isaas kunoo naa hubadhume boolee finfinnee galma barkumee. Kan lukaastee diina ofirraa dhorkitu. Lollaa moo malee kan mo'amuun beenne sanyii warqitu. Goota warra baaboo jajjabeewwan baatee dhaqaleewwan itu. Warra alaalatti diina ciistee ofirraa kunoo alaala dhorkitu. Kan hafin malee Oromiyaan martuu konsertii ijoollee sanyii warqitu. Kaleessaaf dheengaddaa baroota darberraa bu'aa tokkichummaa hunda isaa garreerraa kan qe'ee keessanii diinni isin buqqiftee qe'ee keessanirraa uummanni batina nutu siniif jirraa. Oromiyaan balloo hin hafin malee konsertii walloo macaa fi tuulamni booranaa baareentuu ilmaan afran qalloo sabni keenya guddaa dachiin keenyas balloo hin hafinaa kotaa konsertii deeggarsa tumsa ijoollee walloo. Eega guyyaa xiiqii gaafa kulkaa eenyu danda'ee wal dagatee hafa. Dubartii ulfaaf ulmaatu jaarsi dhibamee tattaafatee dhufa. Konsertii deeggarsa walloo.